qurxummiin guddaan tokko doonii wajjin isaan liqimse jechuudha. Akkanatti dhufeetuma isaan doonii kan oofu jiranii mire akkanuma jalaa afaan tokko achiin ol baafateetuma tokko asiin ol baasee isaan jidduma kanatti akkanuma waliin qabate jechuudha. Qurxummiin guddaan kun doonii wajjin nama liqimse jechuudha. Nabiyyoonus nama jaamni beeytan ergamaa Rabbii akkuma isaan kanatti qurxummiin baara walakkatti liqimsee jira jechuudha. Liqimsee garaa keessa kaa'ee garaa keessatti osoonii fi hinduuyin garaa keessa taa'ee jechuudha. Garaa qurxummii keessa taa'ee rabbi kadhate jechuudha. Du'aayii rabbi kadhate. Maal jee kadhate? لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جي ربي خدته وان ياتو رغته وسو بيل جيرو سديسو مال جچو ايغا سيبو كتي بود سديسه يچو جرتو هردفتو تخيا خا الدنيا ربي ومتنا غبا جرتم بغا جيراتن سنين جچا ودو اجائبا جچودا دينقي يچو وان دينقي تيرادوما وان سنين سنغرسيسا مال سيتن biyya Chile yamtu Amerika kibba keessatti jechuudha. Biyya Chile yamtu jira biyya san keessatti dooniidhaan jechuudha. Abbaa fi ilmi bahararra xarafa bahararra jechuudha. Baharuma kana keessatti deemanii xarafarra osoonii fi dooniidhaan yaa'anii gartee qurxummii barbaaddachaa jiranii jechuudha. Osoo bara keessaa deemaa jiranii qurxummiin guddaan tokko doonii wajjin isaan liqimse jechuudha. Mee viidiyoo tana daawwadhaa. argitanii jirtanii BBC fi miidiyaaleen addunyaa hedduutu irraa haasawaa jira gaa'ii isin argitan taha waan addaati garuu maaliif yoo jettan qurxummiin hangana guddatu jiraatee ammallee haadhaa fi abbaa fi ilma jechuudha hadooniidhaan deemu jiran liqimsee bishaan keessa gadiin deemanii jechuudha eegas booda akkatti darbe gaa rabbumaa beeka ajaja rabbii taatullee Allahu aalam rabbumaa beeka eeguma hoteen booda gadhiisa jechuudha. Ifirraa afaan keessaa darbate jechuudha. Bakka akkana nama waan takka liqimsee akkana yookiin abbuuqee akkanatti tufee jechuudha. Akkasitti tufee dooniinis ol baate jarrilleen ol bahanii kunoo dooniidhaan xarafa bahanii jechuudha. Miidiyaan dhaqanii miidiyaan addunyaa haasofsiisaa jiran. Abbaa fi ilma jechuudha. Maaltu ta'ee seetan? waan ajaa'iba namatti ta'u jechuudha. Wallaahi laazim waan ajaa'ibaati. Waan dubbataniif waan dhiisan hunda nama wallaalchisa. Garuu kana hundarra kanama ajaa'ibu jechuudha. Nabiyyoonus nama jaamni beeytan ergamaa Rabbii laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min adh-dhaalimiin jee rabbi kadhate jechuudha. Haqaan gabbaramaan Rabbii tokkichisi malee hin jiru. Inni aniniin ta'e kuntu niin ta'e من الظالمين ورقرته زلم من راينته ورق زلم من راينته سنيجات ربي خلته ربين دعائي إساسا جتشورا كيبلي في قرطمي سن أججي جتشو ربين قرطمي سن ديميني بهارة عرفت دربي جتشو بهارة عرفت حقيسة إسا جرالو بوك أبو جتشو خكامن خوني كامن نما غرا قرطمي خيسة جزيته إسا مالمت خونن دينو سراخا خديمة خنا قرطمي نكسه لبوك وفاك كيسة جري جتشورا شوران كون الراديمير حقيسة سنبودا ربين أكا اللاتي في وني أدد أكنيانه سارة وهي الرسارسة أشبودا شورا ردي بيسه ربين شورا ردي بيسه نبي يجسون أكاستي جراته إرجع ربي تر ربين التيمسني أمة عنجيه في يجو بس نقول تامي ربين نما فتنا nama hin fatanne hin jiru jechuudha. Ergamtoota isaa ta'e nama isa dhiyaatu ta'e keessarraa fagoo ta'e gabrootan isaa hunda rabbiin ni fatana jechuudha. Qoromsa ni qora. Addunyaan kun mataan isaa qormaata. Namni akkasitti hin beeku malee ati addunyaa tanarra wanni dhufteef qormaata kana dabaruudhaaf dhuftee jechuudha. Booda jiruu zalaalam jannata ni dhaalte jechuudha. Ergitan nyaata kuni dubbi shakkii hin qabne. Kan addunyaan guutuun irra walii galu garuu namni dhugaa san argatu karaa rabbiin itti si ajaje qofaani karaa san argachuun ni jabaata addunyaa kanarratti riisarchii nama feesisaa jechuudha. Saniifuu nabiyyicha rabbii ergamaa rabbii kan muslima ta'eetu isaan arraan tana qurxummiin liqimse kana dura garaa qurxummiitii bahee garuu seenaa haaraa miti. Wanni amma jirarratti seenaa haaraa miti. Ammoo nuu jiru jechuudha. Nuu lubbuun jiru مباشرة لايفي يجو لايفي أصلا من أصلا تيفي إسنا الدنيا رجروتي وان كان أرجني يجو جان أرجين
garaagarummaan tana ta dursa rabbiin nuu hima quraana keessatti tammaa tanammoo ija keenyaan argine jechuudha saniifuu wanni kun waan tahamuu dandayaati jechuudha amma argine hundinuu dhuganuu ta'a jechuudha hammaa kanaas osoo ijaan garruuti qurxummiin akkasumatti duuni wajji liqimsee akkasumatti tufee jechuudha qurxummii kana rabbii ajajee ta'uu maaltu beekama moo nama dhibdee jechuudha maaltu beekama qurxummiin waan nyaatu argatee osoo beela jiruu si dhiisuun maal jechuudha eega si abbuuqqatee booda eega si abbuuqqatee booda si dhiisee jechuudha kun egaa waan biraa natti mul'isu an dandeettii rabbii guyyaa rabbii jee malee hin duutu kana natti agarsiisa guyyaa rabbiin jee malee lubbuun takkallee hin duutu jee rabbiin quraana keessatti saniifuu guyyaa isaan kun ni du'an jee rabbiin guyyaa sanii miti saniif qurxummii saniif akka dhiisu godhee jechuu rabbiin subhaanallah wallahi laaziim man addaati anamma sarpiraayis guddaan ta'e jechuudha waan addaa jechuudha ammas irra miidiyaan hundinuu deemee kanaan osoo hin jiru jechuudha miidiyaan adda addaa dhaqanii gurbaa sana interviyuu gaafatan interviyuu gaafatanii maaltu si dhagahame jennaaniin mee maal yaaddee sammuun ta'e jennaaniin yeroo sanitti bakka nyaadhamee wanni godhu takka illee hin jiru wannummaa yaaduu takka illee hin jiru wannummaan yaaduu takka illee hin jiru garuu wanni sanirra nama rifachiisaa nama hin jirtu hedduu waan nama rifachiisaati ammoo rifachuu baattee firratti albaatee fi goota taate wanni ati gootu hin jirtu nyaadhamte jechuun nyaadhamte bakka yoo rabbiin nyaadhamu sitti ajajee hoggusuma hotte jechuudha garuu wanni ati gootu hin jiru nama rifaasisaa wanni akkasiiti nama gaddisiisaa hedduu nama naasisaa wanni godhan takka illee hin jirtu jee deebisa gurbaan argitame dandeettii rabbiiti jechuudha kanuma inni biraa waa takka dhuguma maal godhuu danda'a bakka baara waan akka jira fiiguu hin danda'u akkanuma bare jalaan dhufeetuma akkanumatti afaan kaayyatee bar afaan tokkochiin bee gizee kanatti afaan banatu afaan kun achiin bee kun asiin bee wam waluma jidduutti maal godha duuba mee nama kana maal godhatee if dhaqqabe jettaan takka hin jiru jechuudha ka sanirra si dhaqqabu ka ofirra sirra jabaa ka si dhaqqabu rabbii tokkocha ta'uu asumatti ragaan arginee jirraa jechuun maanta akkasii ergaa gurguddaa qabdi yookiin ammoo xiinxala jechuun riisarchii yookiin ammoo tafakkur yaadachuu jechuudha sammuun teetu waa yaaduu akka ati gartee waan kanaaf dadammayxee sammuun tee lafaa si kaatuuf ammoo sababa siif ta'a jechuudha kuni hojiin rabbii akkanaa ani ammoo wallaahi waan hin jee dubbadhuun dhabe achi booda abballeen jarri gartee irraa achiin jarri dooniin biraanii jira isa san malee dooniin biraanii jira jarri doonii sanillee dubbisan warri miidiyaa warra doonii biraa jechuudha fageenya jiru gizee dubbisan bakka nyaadhaman jenneetuma nuti jala sararra jira nyaadhaman jenneetuma sabbarree ammoo kun rabbiin baasa jira way ajaa'ibni anuma qabee wallaahi laaziim waan addaati wallaahi waan addaati waan haasawanii fi waan dhiisan nama barbaachisa jechuudha akkasii kanaafuu dandeettii rabbii asumaan akka yaadattaniif malee waan biraatiin miti ilmi namaa dadhabaadha sammuu tanammoo rabbii kanneef rabbiin quraana keessatti walaqad karramnaa banii aadama jedha ilma namaa kana kabajaa itti gooneeti sammuu isaanii tanaas uumaa isaa keessaa jechuudha adda kanneenii fi wanni nuti fayyadamnu sammuudha malee humna hin qabnu qurxummii akkasii guddaan jira jee fiilimarra niin argaa riyaaliitii viidiyoo takka takka niin argaa garuu dhugaadhaan haham nama godhuwan kanumaan argin maanu isin galteemi kanaafuu wanni sun hedduu waan humna qabaate jechuudha ati humna ta'e qabaattee qurxummii firaa dhorguu hin dandeessu bishaan keessatti isin galteemi kanaafuu kana hundarra jabaa rabbii tokkicha qurxummii sanillee kana ajajuu danda'u rabbii tokkicha jechuudha yaa aboo akkasii viidiyoo tana wallaahi hedduu dinqisiifadheetiin an duraan filimaan se'uu ture waan akka ni jiraame artificial intelligence kana viidiyoolee adda addaan edit godhamuun se'aa ture kunoo boodarra riyaalitii taateetuma as baate wanti bakka achi booda niin lallaalee miidiyaa hunda jala deemee ajaa'iba natti taate addunyaan guutuun ajaa'iba jechaadha akkasii warra akkasii rabbiin rakkoo keessaa isin baase nu baase rabbi nu haa godhu viidiyoo tana immoo daawwadhaa ergaa tana gartee namoota hedduudhaaf yaadannoodha akka yaadannoo taatuuf nama hedduu biraan ga'a isinuma yaadachiisuuf malee isinillee argitanii jirtanii ammoo achi keessatti xiinxalli jiraachuu qaba tafakkuruu qabdaniin isiniin jaa kanuma nageetti naaf jiraadhaa